Tole Jaal Bulchaa Sooressa miseensa gameessa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irraa jira. Ammaan kana Jaal Bulchaa Sooressaa gaa bara dheeraadhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture. Achirraa harka diinaa bu'ee mana hidhaa wayyaanee keessa ganna dheeraa ture. Mana hidhaa sanaayis baanan immoo kallattiidhumaan otoo hirriitti hin gorin gara dirree qabsootti deebi'ee Gujii lixaa keessa socho'aa ture. Achirraan deemee waraana Gujii bahaa keessas ture. Achirraan naanna'ee godina Booranaattis gad darbuudhaan waraana godina Booranaa keessa jiru keessa socho'uutti jira. Ammaan kana yeroo darbee bulchaan Gujii lixaa duraanii Abarraa Bunoo namni jedhamu yeroo ammaa kana gara Shaashamanneetti jijjiiramee kaa'achi jiru. Gara Shaashamannee irraa Gujii lixaa Bulee Horaa dhufuudhaan Bulchaa Sooressaa ajjeefneeraa. Ragaan keenya kunuu suraansaa kanaa jedhee firasaa fiixaasaa deeggartoota isaaf jaallattoota isaa hiriyoota isaa mana hidhaa keessa waliin turan cuftuyyuu gaddanii boohaa turanii Facebook irrattis kaasanii dudubbataa turanii. Kanaaf Jaal Bulchaa Sooressaa kanaadha. Jaal Bulchaa Sooressaa duutettaa sin jedhanii jedhee Abarraa Bunoo kora gubbaarratti si labsee ture. Duute jedhee si labsee ture. Eega duutee kaate moo Abarraan Bunoo akkamiin du'a kee kanaawwee maaliif du'a kee lallaba? Lakki awwaan du'een qabu yoo siin kuttee du'ellee dirree qabsootti du'a malee mana keessatti hin du'u, akka shamaan du'u, akka shintibeetii ajaa'een du'u jechuun isaa hawwii yaada isaati malee dhara. Akkan du'initti du'ee ka'een dubbanne suuraan kun suuraa duriitii moti waraabbiin tun waraabbii duriitii miti waraabbii ammaa waan ta'eef akka an jiru mallattoo akkasi biyya alaa ka jirtanulle ka biyya keessa jirtanulle ka dirree qabsoo jirtanulle akkasin naa hubadha. Taan immoo inni akka hawwii isaatiif jedhee fuudhee suuraa tiyya ka durii walitti qocatee galaana Abbaayaatti ijjeenneerra jedhee akkasiin fuudhee suuraa kaan Bulee Horaattiin galee walitti qocatee nuti ajjeennee jirraa kun hojii baadhaa jedhee warra kiyya boochisee fira kiyya boochisee fiixaa kiyya boochisee hidhantoota dur jaarrolee nuti waliin hallaaqetta hidhan xollayitta walii hidhan qilinxotta walii hidhan hadaammatta walii hidhan qaallittitta walii hidhan kana duudii akka naa quba qabaattan kijiba wanni sun dhara hawwii yaada isaati waan hin jirre akkuma kana olola oofaa deema. Inni immoo saba uummata Oromoo waan balleessaa tureef ebeluu qabsoo keessa jira jedhee muka gaaguraa agaraa daawwichaan ciree loon ciree ebel qabsoo keessa jira jedhee bunaa fi warqicha abbaan biraa deeme ka abbaan biraa qabsoo deeme ka waan ciraa balleessaa tureef wama tokko wanni inni harkaa qabu hin jirtu. Fira kennaa motii diina Abarraan ka Bunooti Bunoon ka Adeechooti alooti isaa walattaa ta'e walattichi Adeecho achi deemee gedoo galee gedoo keessaa Gujii Soorilee galee gosa obbituu himatee jennaan Oromoo jedhee Oromoo sobee balleesse malee kijiba dhara. Tole gaa Jaal Bulchaa guddoo galatoomii firoottanis hiriyoottanis Jaal Bulchaa Sooressaa du'e jedhanii gaddaa turan amma sagalee kee dhaga'anii Jaal Bulchaa Sooressaa gaa miseensa buleessa waraana bilisummaa Oromooti. Ammaan kana akaakayyuu isaa bira darbee abaabayyuu isaa waliin qabsoo gaggeessaa jira. Namni ganna isaatii har'aa manuma jira. Manaayyuu bahee ala walii galuu hin danda'u. Inni waraana bilisummaa Oromoo faana socho'uudhaan egaa dirree qabsoo keessa jira. Kanaaf diinni sodaa fi yaaddoo guddaa irraa qaburraa akka inni du'etti uummatatti himuudhaan uummata haamilee buusuudhaaf akkan godha. Jaal Bulchaa Sooressaa guddoo galatoomii ulfaadhuu ammas fayyaa guutuu fi umurii dheeraa siif hawwinaa nagaan nu jiraadhu siin jedha. Ayyee isinilleen nagaan nu jiraadhaa silaadhaan dargaggoo dargaggeetti dabarsu ka biyya alaati biyya keessaati ka dabarsu. Silaadhaan san qabaa gabaabsitum qabsootti akka nu ciman nu godhu. Hayyee dansa dargaggoo dargaggeetti jaarsa jaarti ka kaaba jirtan ka kibba jirtan ka baa jirtan ka lixa jirtan ka walii hidhamne ka waliin danqaraa keessaa waliin jilba luqqaane ka waliin madoonne akka naa quba qabaattan. Madaan tiyyalleen irraan baqannee qabsoo ammaa geegessu jira 8 madaa'e.
haga ammaarraan baqanne ganni kiyyalleen 87 kan kanaafuu anuu raasaa keessatti shamuu jira eegii yaala sillaasee ganna sadi lole finqila diddaa gabbaraa haga ammaa itti jira kanaafuu isin dargaggoon immoo namni dhalattanii ganna 10 ganna 20 malleessin qabsoo akka hifan ka biyya alaa jirtan ka biyya keessa jirtan Ameerikaan Jarman Faransaa Xaaliyaan Ingilishi ka jirtanullee jaalawwan qabsoo akkanaa quba qabaatan isiniin jedha gadaan gadaa bilisummaati injifannoon ta'uu uummata Oromoo.